Akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessan akka urjii samiitti isiniif haa baay'atu. Nuti nagaa jirraa baga nagaadhaan irra deebitanii gara iskoolaar tuubitti dhuftanii chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gootanii viidiyoo yeroo hunda hojjennu kallattiidhaan akka isin bira ga'u taasisuu dandeessu. Akkasumas immoo warreen subscribe nuuf gootan sirriitti laphee keenyarraa galatoomaa jechaatoo viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe jechoota Ingiliffaa baankii yogguu deemtan yeroo baay'ee itti fayyadamtan yookaan immoo baankii keessatti yeroo baay'ee fayyadaman isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Amma immoo kallattiidhaan garuma viidiyootiitti haa dabarru. Jechi jalqabaa qabadhee isiniif dhiyaadhe deposit. Put money in a bank. Put money in a bank. Qarshii herreegaa baankii irratti galchuu. Yeroo baankii irratti qarshii keessan ol kaawwattan maal jedhama? Deposit jedhama jechuudha. Jechi itti aanu immoo withdraw. Take money out of a bank account. Take money out of a bank account. Herreega baankii irraa qarshii baasuu. Yeroo qarshii baastan baankii deemtaniitoo akkaawuntii keessan irraa maal jedhama? Withdraw jedhama jechuudha. Buukii keessan irratti withdraw kan jedhu ni argama, ni jira jechuudha. Isa sana. Jechi itti aanu immoo cash. Actual money such as birr and a coin. Diisan dhiifama waliin argootanii sana booda actual money such as birr and a coin. Qarshii dhugaa kan akka birrii fi neeraa. Qarshii dhugaa yoo jennu qarshii dhugaa fi sobatu jira jechuu keenya osoo hin taane yeroo ammaa kana onlaayiniidhaan wanti hunduu kan ta'aa jiru jechuudha. Yommuu qarshii kaashiidhaan yookaan immoo otoo amma waan tokko baafachuudhaaf barbaade yookaan immoo qarshiin naaf haa kaffalamu jechuu barbaade hojii tokko hojjedhe kaashiin barbaadu hin jedhi maalidhaa? Qarshicha harkaanan barbaada jechuudha. Cheekiidhaan yookaan immoo onlaayiniidhaan akkanaaf darbu hin barbaadu jechuudha waan san ibsuudhaaf. Jechi inni biraa immoo bank teller. The person who works behind the counter at a bank. The person who works behind the counter at a bank. Nama baankii gara fuulduraatti yookaan seensa irratti hojjetu. Namoota gara seensaa irra jiran namoonni yogguu seenan cheekii barreessuudhaaf yookaan immoo buukii qarshii yogguu baastan gaayid warroota isin godhan namoota isin gargaaran namoonni akkasii sun maal jedhamu? Bank teller jedhamu jechuudha. Jechi itti aanu immoo paycheck. A check from an employer. A check from an employer. Cheekii qacaraa yookaan mindeessaa irraa. Dalagaa wayii hojjettanii ta'uu danda'a yookaan immoo akkanumatti ajajamtaniis ta'uu danda'a. Qacaraan yookaan immoo namni kamiyyuu ta'uu danda'a yeroo ammaa kana jechuudha. Cheekii isiniif kennaa baankii deemtanii immoo qarshii sana fudhattu jechuudha. Qarshiin yeroo ammaa kana keessatti qarshii baadhatanii deemuun hafeera inumaayyuu cheekiidhaan itti aansee immoo yeroo ammaa baay'inaan moobaayil baankiidha jechuudha. Cheek kan jennu sun sana jechuudha. Paycheck jennaan isa sanaan. Jechi inni itti aanu immoo bank manager. The person in charge of the bank. The person in charge of the bank. Itti gaafatamaa baankii. Maal jennaani? Bank manager itti gaafatamaa baankichaa jechuudha. Jechi inni itti aanu immoo loan. Money the bank lends to you. Money the bank lends to you. Maallaqa baankiin siif liqeessu. Baankiin maallaqa namaaf liqeessu sun maallaqni namaaf liqeessu sun maal jedhama? Loan jedhama jechuudha. Jechi inni itti aanu immoo car loan. Money borrowed to buy a car. Money borrowed to buy a car. Maallaqa konkolaataa bituudhaaf liqeeffatan. Maallaqni konkolaataa bituudhaaf baankiirraa liqeeffan maal jedhama? Car loan jedhama jechuudha. Maallaqni mana bituudhaaf baankiirraa liqeeffannu immoo mortgage. Money borrowed to buy a house. Money borrowed to buy a house.
maallaqa mana bituudhaaf liqeeffatu. Jechi kanatti aanu immoo bank card. Bank card. The card you use in the bank machine. The card you use in the bank machine. Kaardii ATM yookaan maashinii baankiidhaaf itti fayyadamnu, qarshii baasuudhaaf fi qarshii galchuudhaaf kaardii fayyadamnu sana jechuudha. ATM'dhaan ishiin bank card jennaan. Jechi inni itti aanu immoo credit card. Credit card. A card that acts as an instant loan when you buy things. A card that acts as an instant loan when you buy things. Kaardii meeshaalee yogguu binnu liqaa ittiin liqeeffachuu dandeenya. Credit card jedhama. Credit cardii kanaan iddoo kamittuu gabaattis yookaan iddoo barbaadan deemtaniitu baankii otoo hin deemin baankii irraa liqeeffachuu dandeessu jechuudha. Credit cardii kanaan jechuudha. Jechi inni itti aanu immoo checking account. Checking account. A regular bank account for a day-to-day banking. A regular bank account for a day-to-day banking. Herreega baankii dhaabbataa guyyaa guyyaan itti fayyadamnu. Checking account jedhama. Checking account fi paying account jedhama. Akaakuu accountootaa jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamuu yoo barbaanne checking account banannaa checking account sana jenna jechuudha. Jechi kanatti aanee jiru immoo saving account. Saving account. A bank account used to save up money for future time. A bank account used to save up money for future time. Herreega baankii qarshii gara fuulduraatiif kuusuuf gargaaru. Herreega baankiitti qarshii gara fuulduraatiif kuusuuf kan itti fayyadamnu jechuudha. Inni kun saving account jennaan. Jechi inni itti aanu immoo branch. Branch. Your local bank if your bank is branch of a large bank. Your local bank if your bank is branch of a large bank. Baankii naannawa keetii yoo baankichi damee baankii guddaa biraa ta'e. Baankichi yoo damee baankii biraa ta'e fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaa otoo fudhannee dameewwan isaa iddoo baay'ee jiru sunni maal jedhamu branch jedhamu jechuudha. Jechi inni biraa immoo checking account. Checking account. Hiikkaan inni salphaa isaa jechuudha kan duratti irra herreega sakatta'insaa. Herreega sakatta'insaa jennaan checking accountidhaan. Saving account. Saving account. Herreega kuusaa. Herreega kuusaa. Jechi inni dhumaa immoo bank. Bank. Baankii jechuudha. Viidiyoon ani har'aaf qabadhe kan moo fakkaata ture. Viidiyocha yoo jaalattan like godhaa. Yeroo xinnoo immoo yoo qabaattan koomentii nuuf barreessaa. Akkasumas immoo viidiyoo kana waan ilaaltaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo biraatiin ammoo agarruutti immoo nagaan ta'a.